tokko warri Finfinnee keessa jiraatan hidhadhaa deemaa hidhannoo bitadhaa kan jettu as keessatti coobee hidhattee iyyuu deemuu hin dandeessu. Waa'ee shugguxii waa'ee maalii dhiisi ammaaf. Namni birrii 10,000 15,000 yookaan 20,000 baasee shugguxii bitachuu dadhabu hin jiru. Asitti dirqama akka surreen sirraan buuneef qabattoo iyyuu hidhatta malee hidhannoo waan jedhamu wanti yaadamu hin jiru. Bitatee seera qabeessa godhachuudhaaf illee namni si eeyyamu hin jiru. Hidhannoo seeraan alaa hidhattee deemuun immoo siluma yoo kanatu barbaadama kanaan qabamtee boolla si buusuutu barbaadama kan ta'e. Miyootirra kan biraani dhumarratti dhaamsaan isiniif qabu soraani hojii guddaa Afrikaa qaba ture kaayyoo guddaadhaaf jiraachaa ture maatii isaatiif illee nama irkootaa turedha ammatti armeensaa ilma ishee nagaadhaan Finfinneetti ergatte reeffa isaa fudhatteetti kun amma akka gaddaan nama cabsu hundiyyuu hin beekna. Tokko dhimma maatii isaa dhimma harmee isaatiin inni lammataan immoo hojii ajaa'ibaa Afrikaa qaba ture. Ana mataa koo bilbilee ogeessota muuziqaa biraa kan geessu nama gaarii akkan eeruu kennuuf na gaafate. Namoota ogeessaa muuziqaa ta'an warra akka Amaan fa'aa Leencoo fi Yoosanii wajjinii wal agarsiisee hojii isaa kana ilaalanii dinqisiifatanii gar tokko Amaan biratti gar tokko Dinqiisaa biratti hojjetamaa ture. Wanta dandeenyuun yeroon isaa ammaaf gaddarra jirama waan ta'eedhaaf tokko dhaloonni kun harmee isaa jajjabeessuu wanta inni ittiin deeggaraa ture hin deeggaruu inni kan biraan immoo hojiin hojjetee karaatti dhiisee deeme kun hawaasa Oromoo bira akka ga'u namoota hojiin isaa bira jiru sana wajjin dubbatamee hiriyoonni isaa miiltoon hojii isaa wanta kana hawaasa biraan akka ga'u adaraasiniin jechuun barbaada kanumadha nagaan bula. Galatoomi yaada kana qofaan nuyi arteen nagaamaa sagaleen koo. Ida kayamee Mubaarak. Yaada kana qofaan nuyi artee deemuutu hin taane Alex guddaan waa walitti dhiyeenya qabdan watti fakkaata akka nageetti armee isaatiin akkamitti ol qunnamuu dandeenya tokko. Lammaffaan immoo waa'ee dhugaasaa yoo sobne malee yoo walii galee uummanni miidiyaarra jiru kaan waa biraa shubbisuu kaan waa biraa maxxansuu maal maal yoo hin taane yoo miidiyaa kana gurraachessinee hundi keenya iyyuu irraa falminee aga ta'e xiqqoo yoo warri mootummaa harka keessaa hin qabne inuma bahaa isaaf tokko. Wanni nama gaddisiisu immoo amma manni inni keessatti du'e yoo xiqqaatti sa'aatii 24 cufame. Gurumti abbaa hoteelaa abdii maaliitiin kan jedhan sa'aatii 24 cufin sa'aatii 2 guyyaa tokko cufin lubbuun namaa kan fakkaatu qaaliin ba'ee akkasitti hojii hojjechuu eegalanii danda'anii kun gaaffii biraati. Warri mootummaas immoo akkamitti lubbuun ilma Oromoo tokko biyya Oromoon bulchaa jira jedhamu biyya namni isaayyuu biyya namni afaan Oromoo beeku bulchaa jiru keessatti akkamitti ilmi Oromoo qaaliin dhiigni isaa dhangala'ee ajjeefamee akkasitti abbaan hoteelaas ijoollee sodaachisaadha jechuun waan argina. Namni keessatti burjaajii wayii fida akkuma yeroo faceessan jechuudha. Burjaajii fida inni ajjeese inni wareege inni galaafate dhokotee dhaggeeffata bari waan namni jedhu kana karaa isa baasuu barbaadee innis irratti deeggarsa kaasa. Amma maal inni ga'e namni maal naan jedhe intala tokko ajjeefteedha ni kaan mana shaaworii keessa wallaahi gurra koo dhagee kan hunda
Ni kan mana shaaworii keessatti tu shaaworii galu kufee mushaatee mataa lafatu ka'e du'e. Inni kaan onneen dhaabate tun beekamin dhukkuba onnee qabaan onneen isaa dhaabate. Inni kaan immoo mootummaa tajjeessise. Inni kaan immoo waa dhibba qaba. Si galee namni wayii itti bilbilee itti dhaaddatee jennaan hiriyaa isaatti meeraa namni hin beekne wayii itti bilbilee itti dhaaddate jedhe. Argitee lafa kun burjaajii gargaarsa miidiyaa ittiin guddifachuudha tiktookii ittiin guddifachuudha gargaarsa nama ajjeesisanaa ta'uu sagalee isaa ta'uu irra jira uummanni keenya. Waan akkana dhaabee akka dhugaan isaa bahu irratti hojjechuu waan barbaachisu gochuu akkuma tammeette namni keenya owwa kana yoo hin taane laa dhugaa rabbii sitti himamiti anatu beeka amala nama keenya waa'ee gargaarsaa irratti natti gati. Ani cala namni parsantii 5 beeku. Yoo akkana irratti gargaare malee moora armee isaa jirtiin jedhu. Armee eebbisaa addunyaatu jechuudha. Gaafa akka sheexana wayiitti ka'ee miidiyaan dhaqee dubbachiisa. Miidiyaa haaraa sanuu miidiyaa haaraa reebbadamu yoo guddifachuu jedhe natti fakkaata kan akkanatti fakkaattu. Quuqamni sabummaatti dhagaamnaanis ta'ee hin beeku. Dhaqanii armee eebbisaa addunyaa harkisanii ta'ee bidanii miidiyaa irratti dhiyeessu. Akka sana hin taaneef dhugumaan namni quuqama qabu uummanni keenyas bira dhaabata haadha keenya kana biraa waan inni godhaafii ture kan jedhu abdiin qaba. Ooltee tumbulinni guyyaa booriyaati haadha sana qunnamtee bilbiltee fi akkaawuntii banachiiftee gama maal banatu akkaawuntii maalii banatu nama amantu qorratti wanti godhamuuf hin danda'a. Yoo kana hin taane hin jiruuti. Gadi ba'ee ka'u darbee tokko booddee qajeelin waan jetti himaa. Ammatti mube walumaan beekna Oromoo miidiyaa kanarraa hundi keenya iyyuu waliin beekna. Anis atis inni biraasi nama miidiyaa irraa lafatti hin argitu. Har'aani oduu kana sa'aatii dhuman dhageen akkan ta'e anaaf rabbitu wal beeka. Wanti qabanu wanti dhiisanu nama harkaa bada. Direct bakka odeeffannoo itti du'e jedhame sana dhaqe. Gaafan dhaqu kophaa koon dhaqe asii nam tokko achi hin jiru. At least ammaal yaadeen deemee Oromoon yoona achitti marsee gaaffii wayii gaafataa jira akkamitti du'e eessatti du'e kutaan itti du'e akkamii nuuf qoratamu jedhee haqa mucaa kanaa barbaadaa jira Oromoon yoona. Gaafameetu jedhee gaafannaan kutaanni ture namatu wajjin ture namni wajjin ture sun qabameera dhimmichi nama ilaallatu qaba waan ta'eedha. Hoteelli hojiidhaaf ugguramuurraa akkan dhorkamne akkan ugguramne ajajni darbeetu intalli qabamte immoo gara maakal wanjal marmaraa moo maal waan jedhan gara sanatti dabarti borirraa jalqabee qorannoon itti fufa waan jedhudha kan nu kaasanii maal siin jechuufanii namni asirraa har'a soraadhaaf bu'aa jiru kaleessa hiriyoonni isaatu akkas baay'ataniiru ta'eeti. Ati jabaadha ati dandeettii qabdaa in hojjetta Oromoodhaaf waa buusaa jirtaa jabaadhu maal si gargaaru maaltu si rakkisaa maaliif hojii kee adda kuttee jedhee namni isa gaafachaa ture hin turre. Mucaan kun immoo akka dargaggeessaa faqallaattee asirra guutee gaafa waan caatii dhabu gaafa waan ittiin nyaatu dhabullee ija jabaatee kan sababan jirre uumee haadha kootu dhukkubsate abbaa kootu akkas ta'e maal jedhee sababa uumee birrii nama gaafatu guutee jira namni. Soraan nama akkasiillee miti. Yoo qabaates yoo dhabees nama baasee deematu miti. Dhokfatee jiraata of bareechee akka namatti tolee jiraatutti jiraata. Kaayyoo guddaatu keessa isaa jira mul'ata guddaatu keessa isaa jira. Namni kaleessa isa yaadataa ture hin turre. At least hojii hojjetanii YouTube irratti fe'aa turan illee subscribe kadhataa turan jechuudha. Namni subscribe godhee nama jajjabeessu illee hin jiru.
har'a firoonni isaa hiriyoonni isaa namoonni bu'anuuf hedduudha guutanii jiru namoonni isa faarsan Oromoon erga namni du'ee booda wal faarsaa wal afarsaa gaarii namaa hima gaafa lubbuudhaan jirtu garuu gaarummaan kees guddummaan kees namatti mul'atu haa ta'u gaanni bakka dhugaa jiraa dhugaa kana barbaanna aarsaa barbaachisu kaffallee dhugaa kana barbaanna utuu ati jetteeti nama argattu hiriyoonni isaa warri wajjin oolanii bulan warri wajjin nyaatanii dhuganullee har'a soraan kaleessa eessa ture galgala eessa ture akkamiin isin biraa deemee maal isiniin jedhee jetteetu ati gaafatteeti dubbiin kun yakki kun tarii gara kootti naanna'aa ilaata anaanna hiisisaa ilaataa jedheetu dhoksa sodaateetu callisa malee namni soraan galgala bakka kanaa ture na bira ture jedhee dubbatu tokkoon argitu inni kaanis immoo akkasuma kireeditii wanta barbaade kennee fi olii gada farsuu waan watti fakkaate olii gad naannessuu malee dhugaa mucaa kanaa jedhee qaama barbaachisu namnaa sobsiisu hin jiru harmeen isaa immoo sa'aatii kanatti atuu beekta nama kaleessa sii bilbilee dheengadda nagummaa isaa dhageessee har'a reeffi isaa gaafa fe'amee dhaqu miirra akkamii akka isheetti dhaga'amu yeroo kanatti ati harmee ishee miti nuti warri soraa reefu waggaa 3 waggaa 4 asitti barre amma akkan dhukkubsaa jiru amma akkan miira nutti waa jiru fedha waan ta'eef harmeen isaa maal keessa jirti jettee yeroo tilmaamtu waan atumti baasuu dandeessa kanaaf sa'aatii kanatti waa'ee gargaarsaa maalitti haasa'uu hin danda'amu hawwi kun darbee hojjannaa gaalamee gadda Animmoo akka yaada kootitti dhiifamanaa godheedhaatis uummanni keenya meemee waan jettanu jedha Alex iyyuu miira keessa jira dhugaadha wallaahi ani bulaa laatanii shakkaa tureeyyuu